Jiru baroota jijjiirtaa barri si jijjiiru. Jesus, 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 biraan kuusin obsu. Jesus, 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 manni kuusin obsu. Galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Baga eegamtanii guyyaa har'aa geessanii biyya alaa biyya keessa kan teessan hundumti keessan baga har'a geessan isiniin jedha. Waaqayyo har'as carraa nuuf kennee akka sagalee isaa waliin dhageenyuuf akka nuyi waliin kadhannuuf carraa inni nu kenne ulfina haa fudhatu. Warri kaanis kana caalatti bolonni keenya sagalee Waaqayyo akka dhaga'aniif akka biraan geessan adaraan isiniin jedha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu akka jedha. Macaafa Ruut boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irra isa jedhu isiniin dubbisa lakka jedha. Naa'om yemmus Ruutiini ila agabaatteen kee gara saba isheetti gara Waaqayyoolee isheetti deebiteetti atis gara agabaattee kee duukaa deebii jetteen. Ruut garuu si duukaa dhaquu dhiisee akkan deemuuf cimsitee itti aanan ofiin lafa ati dhaqxu anis nan dhaqaa lafa ati jiraattu anis nan jiraadha. Sabni kee saba koo in ta'u Waaqayyoon kees Waaqayyoo koo anaaf in ta'a. Lafa ati duututti anis achitti nan du'a achittis nan awwaalama. Du'a irraa kan hafes irraa gargar kan na baasu yoo jiraate Waaqayyo anaa balleessu jette. Naa'omnis Ruut akka kutte akka ishee wajjin adeemuudhaaf kutte yemmuu argite dabaltee ittiin dubbanne jedha. Murtoon kee si baasa mata duree jedhuun sagalee Waaqayyo waliifin irra warri immoo sheer gootanii warra kan biraan geessanis Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Murtoon kee si baasa. Murtoon kee maali? Namni murteessine taanaan ga'uu hin danda'u. Namni murteessine taanaan milkaa'uu hin danda'u. Dursa waan tokkotti milkaa'uu dura namni murteessuu qaba. Waan barbaadu sana yookiin immoo oddoo sana gaa jedhee murteessuutu irra jiraata. Erga waan kana murteessee booddee ga'uu danda'a jechuudha. Kan dursu ga'uu kan dursu murtoodha. Murtoodha. Yoo namni humna qabaateedhaaf gaa'u osoo hin taane murtoon baay'ee barbaachisaadha. Murtoon dildila karaa jireenya namaati. Namni yoo murteesse ga'a. Namni gaafa manaa ba'u iddoo akkasiin ga'a jedhee yoo ba'eeti ga'uu danda'a. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa murtoon kee si baasa mata duree jedhuun waliin ilaalla. Wanti murtoo baay'ee cimaadha. Macaafa Daani'el boqonnaa 2-3 yoo fudhattan akka jedhan dargaggoonni sun gaafa mootiin waaqa tolfamaa sana waaqa kanaaf sagaduutu isinirra jira jedhanii lakki nuyi sagaduun irra hin jiraatu jedhan. Nu oolchuu baatus waaqa tokko qabna. Innis waaqni keenya yoo nu oolchis nu oolchuu baatus sanuma jedhan. Nu oolchuu baatus jedhan. Gaafa darbatames Waaqayyo isaan oolche. Maaliif? Waaqayyo murtoo jara kanaa beeka. Akkasuma gaafa booji'amanii Daani'el faa biyya Yihuudaati ba'anis kan nama dhibu keessa Daani'el akka jedhani Daani'el faa akka jedhani nuyi maata mootiin kun Nabukadnezar nuuf qopheesse kana yoo nyaanne nu xureessa jedhan. Kanaaf isarraa nyaachuun nurra hin jiraatudhan. Nu balleessa. Waan isaan nuuf kennuudhaaf jedhan kuni nu balleessa jedhan. Hire nuyi akaayii nyaachuutu nurra jiraata cooman mootiin nu qopheesse kana dhiisnee jedhan. Kan nama dhibu keessa murtoodha wantichi. Macaafa qulqulluu gaafa dubbista warra cooma nyaatan sana caalaatti bifti isaanii toleetu mul'ate jedha. Macaafni qulqulluun gaafa dorgommiitti dhiyaatan sanallee. Maaloo dhabeettu isin murtoo isaan murteessan Waaqayyo nama godhuu dura nama eebbisuu dura nama dabarsuu dura Waaqayyo murtoo garaa namaa ilaala. Waaqayyo
nama murteessu wajjin hin dubbata. Waaqayyo nama murteessu wajjin hin ta'a. Waaqayyo nama murtoo qabu wajjin hin adeema Waaqayyo. Kan nama dhibu keessaa. Nama murtoo qabu. Mee murteessi. Namni tarii murtoo amma har'aatti kanatti milkaa'ee murteessine yoo jiraate haa murteessu galgala kana. Waaqayyo immoo hin gargaara. Waaqayyo nama murteeffate wajjin ta'a. Waaqayyo nama murteeffate wajjin haasa'a. Waaqayyo nama murteeffate wajjin biyya geeddaruu danda'a. Waaqayyo nama murteeffate wajjin waan hojjetu hojjeta Waaqayyo. Indahum waaqa dhiisaati namnu hin jaallatu nam murtoo hin qabne. Dubbi gaggalagala qabaabaluun jedhu. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos nu oolfachuudhaafiti Waaqayyo Abbaan ilma isaa akka nuu kennu akka nu fayyisu. Amma fakkeenyaaf Faasiikaatti deemna akka biyya keenya Itoophiyaatti kan nama dhibu keessaa ilma isaa amma biyya lafaatiif kennutti jaallata duwwaa miti kennuudhaaf hin murteesse. Isa qabu tokkicha ilma isaa isa qabu tokkicha kennuudhaaf murteesse. Inni murteesse sun immoo ganaa maal godha beektusin fayyee otoo hin taane ajjeesee otoo hin taaneeti du'eetu du'a harkaa nu baasuudhaaf akka kenname akka hoolaa araaraatti akka inni qalamuuf Yesuusis erga kenname hin dhiifne akka nama waan tokkotti lame du'atti itti deeme maaliif bakka nu fayyisuudhaaf waan murteesseef nuuf waan kennameef du'atti deeme Yesuus. Du'atti qaxxitaa du'atti deeme Yesuus Kiristoos anaaf si oolchuudhaaf. Obboleessa ko ila dhaggeeffadhu. Musliima Ortodoksiis ta'e amantii kamiyyuu keessa jiraadhu. Yesuus Kiristoos si oolchuudhaaf jechati hin qalame. Ati kanaafiti qalamtee ta'edhan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 keessatti qalamtee ta'a. Ati qalamtee ta'edhan akka hoolaatti qalamuun Yesuus Kiristoos maaliif beektusin nu fayyisifachuudhaaf nu oolfachuudhaaf hin murteesse isa murteesse san amma isa abbaan murteesse isa ofiisa murteesse san du'atti of kenne itti adeemedha. Itti deeme anaaf si baasuudhaaf anaaf si du'a keessaa baasuudhaaf hin du'e Yesuus Kiristoos hin waraaname hin reebame itti tuttufame cubbuu keenya baate jijjiiruudhaaf du'a keenya jireenyatti geeddaruudhaaf jechati Yesuus Kiristoos ittuma deeme booko ittuma gara fuulduraatti deeme duubatti hin deemine abbaan kee Yesuus Kiristoos qaxxita hede wadafiit bakka anaaf sin oolchuudhaaf anaaf si geeddaruudhaaf anaaf si du'a keessa oolchuudhaaf itti deemeetu erga reebame erga awwaalame booddee kan nama dhibu keessaa du'aa kee Yesuus Kiristoos. Maarqos boqonnaa 15 dhaxxanii yoo dubbistan 16 akkas jedhan Maariyaam isheen haadha Yesuus Maariyaam isheen Magdalaan jedha macaafni qulqulluun Yesuus dhagaa sana baay'ee waan jaallataniif dhagaa sana eenyutu irraa nu garagalcha jecha gara fuulduraatti adeemu turanidha. Maaliif dhagichi reenfa Yesuus Kiristoos irra kaa'ame sun hin kaa'edhanii waan yaadaniif ajjeesanii kaanii hin kaa'edhanii waan yaadaniif giraama 600 ol jedhu beektonni macaafni qulqulluun isa irra kaa'ame booddee haaleluyya maqaan isaa ulfaatu eenyutu irraa nu garagalchadhanii shittoo gati jabees hin du'edhanii hin dhiifne dibuudhaaf doo isaan jedhanii eenyutu irraa nu garagalchadhaniitu yaaddaa deemu hin yaaddahin dhugaan siin jedha hin yaaddahin yaa nama Waaqayyoon qabdu hin yaaddahin murtoon kee si baasa haaleluyya innati amante Yesuus taanaan si baasa haaleluyya innati waadaatti koolutti galte kun Yesuus taanaan si baasuu Waaqa danda'udha si dabarsuu Waaqa danda'u si oolchuu Waaqa danda'udha haaleluyya bara kamittuu bara dukkanaatti bara hamaatti bara namni noolletti karaa namni dabarre kamirrayyuu si dabarsuu si oolchuu Waaqa danda'udha waan ta'eef eenyutu irraa nu garagalchadhanii gaafachi gaan dargaggeessi tokko uffata adii uffatee iddoo sana dhaabbateedha. Gaafa isaan rommaa sodaataniiru namichi sun ergamaa Waaqayyo waan ta'eef sodaatanii lapheen isaanii hundumtuu hollata yeroo san iddoo sana dhagaanitti kan nama dhibu keessaa
kan baay'ee seddebu keessa yeroo inni isaan achi ga'anitti maal barbaacha dhuftan ennaan eenyutu irraa nu garagalche jenneetu yaaddaa dhufne. Nam Yesuus barbaacha dhufne isa barbaadan Yesuus namicha nama sirrii barbaadan ennaan innoo ka'eera asin jiru ittiin jedhe innoo sin jiru ka'eera jedhanii jennaani naanitu isaanoo maalidha wanti kun jedhan awwaalli bakkee xafeera awwaalli akkasitti xafeera waan ta'eedhaaf naanii ofirra galagalan. Abboo koo inni sii du'e Yesuus Kiristoos ilamee si baasa. Innati murteeffattee kooluutti galte innati itti amanatte sun si baasa. Haleluuyaa. Murteessitee taanaan Yesuus wajjin gara fuulduraatti Yesuus wajjin jiraachuu Yesuus Kiristoosiin immoo qabu isa kana immoo nam barbaadan Yesuus kana sana maduun namoonni jettan yoo jiraattan booddeerra na duukaa ta'a. Inni kabashitaa yaadinaal kamoot yaadinaal kamoot bezalaalam moot yaadinaal kamoot dhuguma siin jedha du'a keessa salphina keessa si gargaara si fayyisa. Waaqa akka kanatti nama fayyisu akka kanatti nama oolchu anis nam murteessa isatti nan amana namni jedhu yoo jiraat warri lubbuu haaraas amantii kam keessa kan jirtan yoo jiraattan Yesuus Kiristoositti amantee murteessite amantee taanaan si baasa. Warri itti amantanis Yesuus kana Yesuus kana nan amanadhan ture dur garuu amma garuu nan dadhabe yoo jettan amma murteessaa. Amma garuu cubbuu keessatti kufee jira wettan murteessaa. Yesuus wajjin murteessaa. Murteessitee jennaan ammayyuu sittin dhiine ammayyuu siif yeroo fayyinaati ammayyuu siif yeroo ka'uuti ammayyuu siin yeroo gara jireenyitti galuu dandeessudha waan ta'eedha. Kai haleluuyaa kai murteessiti. Amma murtoon kee dhugaan siiniin jedha galgala kan sin biraa guyyoo ta'uu danda'a. Namoota baay'ee Waaqayyo lakkasinaan jedha. Namoota baay'ee akkasinaan jedha. Namoota karaan sin harkaa badee garatti gortan dhabdan abdii kutannaa keessa kan jirtan akkasiniin jedha Hafuurri Qulqulluun. Gara jireenyaatti sin geessa. Gara jireenyaatti sin baasa. Dukkana keessan gara ifaatti sin baasa. Karaan isinitti agarsiisa. Oh haleluuyaa. Ammallee dhukkubaan rakkataa kan jirtan dhugaan siniin jedha hin duutan ati mootum. Sinan fayyifadha. Sinan dhaaba. Sinin jechaa jira Hafuurri Qulqulluun. Namoonni fayyitanii amma sagalee Waaqayyoo kana booddee namoonni fayyitanii dhuguma Waaqayyotu kana godhe dhuguma Waaqayyo duukaa sagalee isaa duukaa jira namoonni jettan as keessa jirtu. Haleluuyaa. Murteessi. Murtoon kee si baasa. Murtoon kee si baasa. Yaa nama amantee murteessite alana murtoon kee si baasa. Yesuusiin qabattee karaatti naftu. Yesuusiin qabattee iddoo biraatti naftu murtoon kee si baasa. Haleluuyaa. Mee akka jedha ofirratti raajaa murtoon koo na baasa. Murtoon koo na baasa. Murtoon koo na baasa jedhaati ofirratti amanaa. Laloo Abarraa kan jettu kan asirraa laloo Abarraa waan isaan beeku waan keessaa bahuu dadhabde keessaa akkasiin jedha Hafuurri Qulqulluun harka kee mirgaa qabeen si baasa. Waan keessaa bahuu dadhabde waan karaa isaa dhabde keessaa laloo Abarraa kan jettu kan keessaan si baasa siin jedha Hafuurri Qulqulluun. Ila keessaan si baasa karaan si harkaan badu garatti baatu sin dhabdu. Anaan waan amanatteef siin jedha Hafuurri Qulqulluun murtoon kee kun dhugaatti si baasa. Hafuurri Qulqulluun sin baasa siin jedha. Amma yoo ofirratti raajaa yoo xinnaate si'a kun ofirratti dubbadhaa ofirratti raajaa murtoon koo Yesuus na baasa. Murtoon koo Yesuus na baasa. Murtoon koo Yesuus na baasa. Naggeeffatina seexana naggeeffatina isa waasiniin jedhu naggeeffatina isa haalli odeessu naggeeffatina isa diinni odeessu naggeeffatina murtoon kee Yesuus Kiristoos alanoo si baasa. Haleluuyaa. Hamma du'aatti of kenne baasa si baasuudhaaf. Hamma du'aatti of kenne. Hamma du'aatti of kenne Yesuus Kiristoos si galeera si baasuudhaaf si gargaaruudhaaf si kaasuudhaaf si dhaabuudhaaf. Ilaa ammayyuu masaratti didhaa kan jedhu kana Waaqayyotu akkas naan jedha. Ilaa du'an si oolchuun qaba gaddan si oolchuun qaba siin jedha. Masaratti didhaa caban si oolchuun qaba. Hamaaddiinni dura keetti qopheessee jiru tokkotu jira. Masaratti didhaa kan jedhu kana. Waaqayyo garuu hamaa sana asitti ila dhaggeeffadhu sin oolcha. Karaa keen geeddara. Isa fuula kee fuulduratti kiyyoo kaayee si eegu sana. Hafuurri Qulqulluun dura keetti nan caccabsa siin jedha. Waan karaa darbaa si dhowweetu jira. Waaqayyo garuu karaa keerraa nan kaasa siin jedhaa jira. Nama nana masaratti didhaa kan jedhu kan.
waaqayyotu dura keetiin hankaas amma fagootti argita waan waaqayyo si godhu cufaan kee baname kan si dhibu cufaan kee baname fagootti ila fagootti ila isa abdii keenyaati sana fagootti waan waaqayyo siif godhu fagootti dabarsitee akka argituuf afurri qulqulluun natti dubbataa jira raabaa laaboo raabashiya nakosoko brava laaboo raabashika borabaya borabaya hallelujah melamana ko baya ko sato ko revele varada mala barabaya ammayyu nan dubbadha nagaral nan dubbadha ammayyu murtoon keesi baas jaabir misikireen taurarichallo inema yaadin halbe taurarichallo inema ኢየሱስ እንብዬ ታወራርቻለሁ እኔማ ያግዘኛል ብዬ ታወራርቻለሁ እኔማ አይጥልኝም ብዬ አይጥልማ አይረሳማ ይታመናል እግዚአብሔር አይጥልማ ይታመናል እግዚአብሔር አይረሳማ ራካቶ ከማያ Etamo soko pe amijan bileotani soko provane vale gradioso yelamana boko baya tokkiche duwa wan tokko singafat tokkiche duwa an baye sin rakkisu mi hadara kisan shir guchunin kaffalchis wan teef warri kanis sagale waaqayyo kana yo dhagaan kan amanes kan hin amannes haa ta'uun fayyu waaqayyo taan bayisa adara keessan hundumti keessa waaqayyo mana keessan eebbisa jireenyi keessan eebbisa me tokkiche isa lallabaa jirru kana sheer godhaa sagalee kana waaqayyo nama baay'ee waan gargaaruuf sheer godhaa manni kee eebbifamu dhugaan siin jedha dessi bilooኛል ዛሬ sheer godhaa hundumti keessa murtoon keessa baasa sheer godhaa hundumti keessa gurubbi jirutti haleluuyaa nama muraasatu jira waan ta'eef asirra Nuras hundumti keessan godha raafaa sheekaa baaraatiya ila warri gootaa jirta maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ila manni kee jireenyi kee maqaama Yesuus Kiristoos namicha Naaziritiin ila maqaa goote wanti kadhattan immoo taa'e maqaa goote wanti kadhattan hin jedhu warri dhageessanii shirguchaa jirtan kun manni keessan jireenyi keessan lafa sin jirtanitti amma battala kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin haa eebbifamu danqaraaf danqaan keessan kan caccabe haa ta'u dura keessanii haa caccabu ammayyuu hamaan sin hin danda'in ammayyuu kaayyoof karoorri diinaa sin hin danda'in warri ajajamtanii gootan lafatti dhagaamutti kan warri gootaa jirtan manni keessan jireenyi keessan eebbi Abrahaam Yisihaaq sin hin dhabin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin haa argatu ila dhugaa sin argata nagaan sin haa argatu nagaan hin dhofne eebbi waaqa biraa namaaf kennamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin haa argatu nargitummo siniifaa ta'u nagana macaafa kanatti gaafa hin deeminu gara kadhannatti otoo hin darbiin akka jedha maturree kun dagan murtoon kee si baas maturree jedhu akka jedhu macaafni qulqulluun Naahom dubartii jedhamtu tokkotu biyya Beetelitti beelatu bu'ee jedha Beetelemitti gaafa beelli bu'u kan nama dhibu keessaa gaafa biyya Beetelemitti beelli guddaan bu'u jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf hamma beelli kun darbutti hamma wanti kun darbutti dhandheetu biyya Mo'aab teenya jedhanii murteeffatan biyya Beetelemitti beela guddaatu bu'e gaarsana abbaa manaashii wajjin Emilik wajjin abbaa manaashii ijoollee ishii lamaan ilmaan dhiiraa lama qabdi isaan wajjin tokko miliyoon jedhama tokko immoo kiloon jedhama isaan fudhattee eessa dhatte jedha biyya ormaa Mo'aabiin dhatte Beetelemi kaatee Mo'aabiin dhatte ilaala maal barbaacha jireenya fooyyeffachaa baate jireenya fooyyeffachuudhaaf baate ijoolleen ishiis biyya sanatti kan nama dhibu keessaa guddatanii hin fuudhanidha macaafni qulqulluun otoo sana jiraatanii abbaan warraashii Emilik irraa du'e gaafa Emilik irraa du'u kan nama dhibu keessaa ijoollee ishii lamatti hafte ijoolleen ishii sunis tokko
Ruutiin fuudheedha macaafni qulqulluun tokkummaa horbaa fuudhe. Otoddo sana tahanii waggaa murtaa'e booddee abbaan manaa ishii du'eera milikiga. Ruutirraa du'eedha abbaan manaa ishii Naahomirraa du'eera waan ta'eedhaaf. Naa'om otoddo sana jirtu biyya sana otoo isheen jirtu kan nama dhibu keessa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Sagalee isaa duukaa jira Waaqayyo waan ta'eedhaaf. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Iddoo sana jirtu Elimelek du'eera gaa ijoolleen ishii lamaanis du'aniiru. Gaaf tokko garuu tooma biyya sana keessa jirtu kan nama dhibu keessa Waaqayyo biyya ishii biyya Beetleemiin in yaadateedha. Yeroo tokko namni jireenya fooyyeffachuudhaaf waan baay'ee godhuudhaaf biyya hin geeddarata kan nama dhibu keessa akkuma isin beektan biyya geeddarata. Biyyan geeddarata dheenaan kan du'es baay'eetu jira. Kan milkaa'ees jira, kan du'es jira. Kan nama dhibu keessaa biyya jireenya dabarfachuudhaaf jireenya fooyyeffachuudhaaf ba'an abbaan manaa ishii ijoolleen ishii garuu biyya Mo'aabitti du'an. Gaafa isaan biyya Mo'aabitti du'an kan nama dhibu keessaa biyya ishiitti galuudhaaf biyya Beetel akka Waaqayyo yaadate waan dhageesseef biyya ishiitti galuudhaaf hin kaate jedha. Isheen dubartii biyya Mo'aabii otoo hin taane biyya Beetel. Isaan immoo qomoon Naa'omfaa warra Yuudiiti. Yuudii keessaa ammoo kan nama keessaa Yesuus Kiristoos faatu dhalate. Karaa isaanii achi keessaatti fayyisaatu dhalate. Fayyisaatu dhalate. Yesuus faatu dhalate idda Yesuus. Gaafa isheen biyya Beetelitti kaatu itti dhudhungatteetu nagaa itti dhaamteetu kottaa gara biyya keessanitti maalittiin jettan gara biyya keessanii dhaqaa. Gara biyya keessanitti kottaa galaa isaan hin jettu. Maalaataa soko biraa baay'aa. Egaa ani gara lammii konan naqaa jettee gaafa isheen dhudhungattee nagaatti dhaamtu ijoolleen ishiis warri ijoolleen ishii sun irraa du'an sun dubartoonni Mo'aab sun baay'ee gaddan baay'ee boo'anidha macaafni qulqulluun. Maaliif baay'ee boo'anidha macaafni qulqulluun kuni Naa'omiin hin jaallatu turan. Inni lammataa immoo abbaan manootii sun irraa du'aniiru. Ijoolleen miliyooniif kiloon irraa du'aniiru. Kan nama dhibu keessa otoo iddoo sanaan jiraniiti dhudhungatanii boo'anii Orbaan gaaf nagaatti dhaamteetu dhiiste. Lagarama duree kootti dhufeera. Nagaamatti dhaamteetu sinfaanaa ta'u jettee mati geggeessitee gara biyya ishiitti gara lammii ishiitti gaafa isheen deebitu. Ruut garuu akkas jette lakkoofsa Ruut tokko lama yoo laaltan yoo dhattanii dubbistan ani si duukaa dhaquu dhiisee hin deebi'utti. Lafa ati dhattu si duukaana naqatte Ruut. Ilaalaa lafa ati dhattu si faana naq sabni kee saba konta biyyi kee biyya konna lafa ati duututti nan du'a achitti si nan awwaalama malee du'arraan kan hafe wanti sirraa gargar na baasu hin jiru ittiin amaatii isiitiin ijoollee ittiin hinnaan ani sichi dhala godhadhee kan abbaa manaa sinii ta'u garaa koo keessaa toon heerumeeyyuu sinii da'uu hin danda'u waan dulloomeera ittiin jette na biraa deebi'annan ani du'a yoo ta'e malee wanti gargar sirraa na deebisu tokkollee hin jiru yoo jiraate du'a malee jetteen murtoodha laalaa. Ani immoo yeroo kana murtoon kee si baasa wanta jedhuun sagalee Waaqayyo isinii hiraayera. Murtoon kee si baasa. Murtoo malee nama hin baasu. Yaa nama murteeffate har'ayyuu nama murteeffate Yesuus nama na baase jedhee Yesuus inni du'aa ka'e kun na baasa nama jedhee amanee murtoon kee si nyaata otoo hin taane si baasa. Nama meeqatti akka tolaa jiru hin beeku. Ila sin fayyasa sagalee Waaqayyoo kun. Sagalee Waaqayyoo laphee korra kaa'e waan ta'eedhaaf sin fayyada. Murtoon kee si baasa. Raabashee kaboo. Yaa nama amanaa jirtu murtoon kee si baasa. Raakashee kaboo raabaayyaa. Murtoon kee Yesuus Kiristoos nama hin jenne eessuma kee hin jenne eenyuma hin jenne murtoon kee innati wajjin murteessite ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos si baasa. Na duukaa bu'aa. Gaafa isheen akka jettu akka isheen kutte akka isheen murteessite waan barteef hin kaate gara biyya Beetlehemitti biyya Mo'aabii kaate gaafa isheen
galuudhaaf gatu Naa'om jechuunidha. Macaafni qulqulluun gaafa isheen mandara Beetelitti dhiyaattu lafti hundumtuu socho'ee lafti hundumtuu gaafa socho'ee jedhuti Waaqa ilaala. Namni biyya sana jiran akkas jedhan namoonni biyya sana jiran akkas jedhanii murteessan ilaa Waaqayyo jedhanii ilaa Naa'om jedhan. Naa'om jechuun faaratoleetti akka jette Naa'om deebite Naa'om naan hin jedhiina maqaan koo Naa'om miti marraadha jette. Maaliif jennaan ani harka guutuun jireenya hin geddaradha jedheen ani bara dabarfadheen deeme jedheen manaabe gaaman biyyaabe harka guutuudha bamanaa koo biliyoona kinarra jira muci ijoolleen koo 2 miliyoon na bira jiru ani harka duwwaan gara biyyaatti deebi'eette. Abeet hinuma didan egaa murteeffatee dhaqanii biyya Beetelemitti gaafa galanii akka jette Ruut gaafa biyya ani etteennan egaa dullomteetta maatiin ishii ilaalaa maatiin ishii dullomteetta ani nama faaranaa toleef qarmiin funaannadha biyya kana keessa asuma taa'een qarmii funaannadha jettee nama faara tole gaafa isheen qarmii funaannachuudhaaf jettuti akka carraa ta'e Bo'aas maatii biyya Beetelem keessa nama Bo'aas jedhamu Bo'ees gaafa oddoo sana dhaqxuti achi maasisite sarraatanyoon yoos yeroon sun yeroo qamadii haamaati yeroo garbuu haamaati yeroo birraati yeroon isaa yeroo baay'ee qarmiitti funaannatan waan ta'eef waan nyaatan isin qaba waan ta'eef jarri sun biyya ormaatii dhufan qarmii funaannachuu gaafa isheen biyya sana dhaqxu kan nama dhibu keessaa faaratoleetti dhidhite kottoodhaniin hojjettoonni Bo'aaziin dubartii sana gaafa isheen ilaalanii kottoodhanii achi otoo funaannattu Bo'aas dhufe abbaan maasii abbaan lafa sana iddoo sana dhufe eessa dubartiin kun jedhee Bo'aas abbaan maasii ishee gaafannaan eessaa fiddan kana immoo jedhee gaafanni gaafatu sarraatanyoota isaa hojjettoota isaa jechuudha. Isheen Naa'om wajjin biyya biraadha biyya Mo'aabii dhufteedha dubartiin kun ishee faanaa dhufteedhan jennaan haa bu'attu jedheen haa bu'attu kun isheen dubartii qajeeltoodha waan isheen amaatii fira keenya isheen dubartiin kun fira keenya Naa'omiin fira keenya waan ta'eedhaaf hidda keenya haa bu'attu waan isheen amaatii keenyaaf goote waan ati isheen amaatii keenyaaf goote dheetu dubbata lakkoofsa 11 irraa kaasee deebisee fi Waaqayyo si haa eebbisu Waaqayyo inni warra du'aniif warra jiraniif gaarummaatti agarsiisu gaarummaa sitti agarsiisu Waaqayyo gochaa keeti Waaqayyo waan gaarii siif haa deebisu gatiin kees Waaqayyo gooftaa Israa'el isa bobaa isaa jalatti kooluu galtee biratti gaariidha siif haa guutu jedheenii ishee eebbise. Eenyuun eebbisaa jira? Ruutiin eebbisaa jira. Faaratola argatte isheenis faaratola waan argadheette isheen fira keenya erga abbaan manarraa du'es abbaan du'es bamanarraa du'es waan ati gooteef dhageenya irra nu bira jira ittiin jedhee isheen qommaa ta'e fi siruratti faaratolina waan an argadhe siruratti waan an ilaalameef jettee qommaateef kanaan booda akkasittiin jedhe waan isaan irraa nyaatan irraa nyaadhu waan isaan irraa dhugan irraa dhugi waan isaan irraa fudhatan irraa waan barbaadde fudhu isheedhaan jedhe itoo iddoo sanaa bu'attu iddoo sana funaannattu hamma kun haamamee dhumutti hamma minaan kun galutti qarmii funaannachuudhaaf maatii bira dhaquun sin barbaachisu ittiin jedhe hiire asuma nu bira funaannachuu dandeessaa asuma iddoo kanatti hawutu sirra hin dandeessa jedheeniitu isheetti hime laalaa murtoo ishiiti biyya ormaati ilaga laalaa kan isheen dhufte biyya ormaati biyya ormaa baatee dhufte ila amaatii keetiif jecha waan baay'eedhaaf jecha biyya kee dhiiftee ittiin jedhenis lammii kee dhiiftee firoota kee dhiiftee haadha kee abbaa kee dhiiftee gara biyya ormaa kana waan dhufteef faaratoletti akkasiitiif jedheetu Waaqayyo si haa eebbisu ittiin jedhe Bo'aasiin sun jechuudha. Gaafa isheen gaafa qarmiishii rukuttee qarmiishii sanas sukkuummattee tolfattu akka qodaa safara 3 qunnaa 3 isheedhaaf ta'eedha. Ilaala qunnaa 3 jechuun cimaadha fudhattee gaafa isheen galtu maali kuni ittiin jette amaatiin ishii Naa'om maali wanti kun haalelooyaa murtoon kee si baasa eessatti yoo haa ta'u biyya kam jiraadhu murtoon kee si baasa biyya namni itti hin eebbifamne keessatti
biyya namni itti hin milkoofne keessatti, biyya namni itti haara hin galfanne keessatti ilaa ergaan sii qabaa. Murtoon kee si baasa. Raabaashiyaa. Yaa nama murteessite, yaa nama murteessaa jirtu, yaa nama murteessaa jirtu ila ergaan sii qabaa. Murtoon kee si baasa. Raabaashee kaaboo raabaa yaaboo raabaa. Murtoon kee si baasa. Murtoon kee si baasa. Nagaa isheen gaafattu namicha Boaz jedhamu tokko maasisaa keessan oolen. Innoo fira abbaa manaa keenyaati. Abbaa manaa kooti. Noo fira dhiigaati. Noo fira dhiyooti. Inni kunoo baay'ee si rakkisu ittiin jette. Akkasittiin jette. Amma mee inni minaan dhayaa jira waan ta'eedhaaf kottu gorsi tokkoon si gorsa ittiin. Gorsa tokkoon si gorsa. Gorsa ko fudhadhuuti gara maasisaa dhaqee ittiin jette. Boqonnaa sadii keessa dhattanii gaafa dubbistan ruutu boqonnaa sadii. Dhiqadhotten dibadhotten iddonni minaan dhahee qulleessaa jiru sanatti yeroo inni ciisu suuta dhiiretti dhaqiti. Karaa miilla isaa jala uffata isaa jala ol qabadhuuti achi miilla isaa gajjallaa ciisette. Otoo ishee siyaanaati mataadhaan karaa gararraa siin gadi galte. Moo rakkoo qaba maal? Innis nama akkamitti miilla jala ciisa? Maal rakkoo maal qaba ittis? Ani moo maal abbookoo? Maal namicha isa kanaaf jedhee maal miilla jala bu'uun ciisa? Maali? Maal akkamitti miilla jala ciisa? Mataas maali? Ani miilla isaa jala ciisu jettee too ishee siyaanaati. Miilla jala dhattee akka amaatii ishee gorsitti akka ittiin jette ruuti waan ati jette ani hunduma isaa isin dhagaa jette. Waan ati jette hunda isaa utoo irraa nambisin sin dhagaa jette. Waan ati jette nama meeqatu gorsa dhagaa nama meeqatu dubbii waaqayyoo dhagaala waan ati jette. Otoo gorsa nageenya ta'e mataarraa nattee namicha jaarsa mataarra jettiin bar. Jaarsa mataarra jettiin. Rakkattidha waan ta'eef. Rakkisaadha waan ta'eef ilaala girgirtaadha mataarra jette akka isheen jettee xaxee miilla jala lash jettee gaafa isheen jiftu halka hin ga'e jaarsa jedhee gaafannaa maal kun immoo eenyu kan miilla koo jala ciiftee jirtu jedhee Boaz eenyu kan miilla ana hojjettuu keeti ana hojjettuu kee ishee tokko ani Ruut jette jennaan situu marcuma qajeelcha jedhanii kanaafan dhufee maatii kootu na ergee. Akkasii jettee gaafa isheen himtu ana miti jedheen amma lafti bareettachuma ciisedhe. Ana dursa kan marcuma akka aadaa Israa'elitti marcuma kan qajeelchu kan ana dursu namni biraa waan jiruufi inni akka qajeelchuufiti isatti himna. Otoo laftiin bari'in immoo otoo namni sin argin namni arginaan gaa waan baay'eedha. Namni silaa oduun galchu yaada namaa keessa waan baay'ee jira waan ta'eedhaaf achi bultee galti waan jedhuuf ilaalaa ayi macaafa keenya kana. Achi bultee galte waan jedhuuf otoo laftiin bariin kan ittiin jedheetu qodaa kee ilaa harka duwwaan galtu qodaa kee uffata kees qabadhu ittiin jedheetu akka qonnaa qodaa safara ja'a itti naqeefitu baadhuu gal ittiin jedhee ol fuudhee ishee baachise harka duwwaan galte. Arabboo koo harka duwwaan galtu murtoon kee si baasa. Guyyaa nama sagalee kana dhagaa jirtu adaraama waaqayyoo sheer godhaa adaraa keessatti. Simuunyiste andikisi sheer godhaa. Sagalee akkas mi'aawu kan biyaansi namni miliyoonni 100 faalaaluu qaba jedhee yaadaan. Jaabir misikireen. Sagalee waaqayyo akkas mi'aawu kan maaliif sheeriin godhan? Lakkii eebba kana fudhaa. Lakkii sinii wayya. Yoo gootan gaariidha ofittoon ta'idha. Lakkii godhaa. Sheer godhaa ganaa kadhannaa ganaa sagalee jira waan ta'eedha. Eebba kana fudhaa. Maashee kaabaarraa baanaa booda. Innaan erga baachisee booddee laftaa bari'u gaafa mandaraatti osoo ol baheetu gaafa inni kellaa sanarra ta'u akka ittiin jette gaafa isheen baattee galtu namichi kun amma barcuma qajeelchuutti nagaa hin argatu. Namichi kun nagaa waan hin arganneef hamma barcuma qajeelchuutti nagaan isaaf hin ta'u waan ta'eedhaaf shakkii hin qabaatin ittiin jette. Manuma keessaa raajii kaaseef gaafa itti murteessitu silaa kallattii ittiin si gargaaru waaqayyoo qaba. Kallattii irra si geggeessu silaa waaqayyo qaba. Kallattii irra si eebbisu silaa waaqayyo qaba.
Kallattii irra si oofu qaba sila. Nan gaafanne taa'u inni jedhe sun inni marcuma qajeelchu sun kat jennaan hin dhufe akka namoota kudhaniitti dabalee jaarsummaa ta'an ila Nuhaami ishee biyya haadha manaa Abiimelekii ishee biyya Beetlehem turte sana beektamini isheetu biyya kana gale. Maasii ishii keessaa gurgurachuu barbaaddi waan ta'eedhaaf akka isheerraa bittuu hedheetu Boaziin kaase. Jedheetu bakka ishee nan bitadhaa jedheen inni sun laficha nan bitaa rakkinan qabu hin dhaallaa hin binnarraa jedheen walii galan. Wanni inni bitamu kun immoo jedhe haadha manaas miliyoon irraa duute Ruutis wajjin fuudhaa wajjin oolfataa. Kanaafiti akka kanatti sii taa'u jedheen. Jennaan itti yaade dheedheeti ani hin danda'u jedhee waan ta'eef akka aadaa isaanitti mokkatan siraalitti immoo nam tokko hin danda'u ati fudhu jedhee yoo namaaf dabarse caammaa miilla tokko baasaa jedha. Heersaan caammaa miilla tokko baafnaan bakka ani hin danda'u ati fudhu siifaa ta'u siifaa raawwatamu jechuudha. Isa namni biraan fuudhuun irra jiru akka dhaadaa sanatti hin danda'uun akka kanatti jedhee gaafanneetu caammaa tokko baase. Egaa immayyii taa'inaan immayyii naa ta'a namni Oromoon jedhu asirra jira macaafa kana irratti hin argeen. Immayyii naa ta'a dara ila waan abaluun naa godhu kan immayyii argaa immayyii naa ta'a inni macaafni qulqulluun jedhu immayyii naa ta'a jedheeni. Bakka nu hin taana jedhan warri jaarsummaa ta'an nuyi siifi immayyii hin taana ittiin jedhan. Macaafa Ruut boqonnaa 4 gara dhumaasaa yoo boqonnaa 4 gara dhumaasaa hodhattan waa'ee immayyii kana hin argitu. Immayyii naa ta'a jennaan. Haalelooyaa immayyii ta'aniif. Yeroo sanatti kan nama dhibu keessaa barcuma hin qajeelchanii Ruutin ofitti fudhatee Ruut hin ulfooftee gaafa ulfooftes ilma deessee namoonni baay'een isaanii kan nama dhibu keessaa isa duwwaadhaare Naa'omiin Waaqayyo baga si yaadateedhanii Naa'omitti ishee harka duwwaan gale harka guutuu bahin harka duwwaa galeetu dhaqanii harka fuudhan baay'ee gammadaniif baga Waaqayyo si yaadateedhan. Baga Waaqayyo si yaadate baga Waaqayyo mucaa ilmaatii si yaadate ittiin jedhan. Mucichas itti yaa'aniitu maqaa moggaasan. Maqaa Israa'el keessaa namoota Israa'el keessaa maqaa nama beekamaa tokkoti moggaasan dubartoonni ollaa sana maqaa kennuu dhaqanii Yoobaad jedhan Yoobaabeed jedhan. Yoobaad jechuun hin moggaasan. Yoobaad abbaa isaa immoo abbaa Daawit ture jedha. Abbaa Daawitiin isa turetti isatti moggaasan. Isaan booda akka jedhan sanyii Faares isa kan Faares Oromoos dhalchee jedhaniitu dhaqaniitu mucaan sana maal godhanii isa Ruutirraa dhalate sanatti abbaa Daawit sanatti dhaqanii Israa'el keessa nama maqaa beekamaa nama sirriitti maqaa beekamaa tokkotti moggaasan. Abeet argitanii murtoon keessi baase kan nama dhibu keessa mucaadhaan Waaqayyo ishee eebbise gaafa dhufte biyya ormaa dhufte abbaan manaarraa du'ee dhufte haadha maasii taate ilaali Ruutiinis Waaqayyo Naa'omiin hin yaadate Ruutiin hin yaadate mucaa hin kenneefi maasiidhaan ishee eebbise Waaqayyo mana isheen eebbise wanta hundumaan ishee eebbise maaltu kana godhe otoo akka orbaa taateetti ta'e isheen akka orbaa akka agabaattee isheetoo taateetti ta'e isheen hin eebbifamtu turte kan nama dhibu keessa hin eebbifamtu turte. Garuu baay'ee kan namatti tolu keessaa isheen waan murteessite murtoo gaarii waan qabaatteefiti Waaqayyo baay'ee ishee eebbiseera. Yaabeeri baarikwaachwal gaafa murtoo qabaattan orbaan achumatti hafte isheen kun baay'ee eebbifamte. Biyya ormaatti eebbifamte. Biyya ormaatti eebbifamta malee biyya ormaadhaaf reenfi kee hin galu. Murteessitee baate taanaan. Biyya namni itti duuftee eebbifamtaati. Biyya namni abdii kutatutti eebbifamuu dandeessaati. Biyya namni ofirra gattaa'utti eebbifamuu dandeessaati. Biyya namni milkoofnetti milkooftuu dandeessaati. Oolaa maashee kaabaa. Abeet. Iddoo sanatti murteessitee baate waan ta'eedhaaf iddoo sanatti baay'ee eebbifamte. Baay'ee Waaqayyo ishee eebbise. Naa'omiin harka fuudhanii baga gammaddeetti jedhani. Isa isheen hadhaadha jette isheen isin gammadde.
ceebboon shirraa ka'e. Abbaa Daawit ilaaltanii qomoo bira warra Mo'aabii keessaa dhufteetu warra Yuudii keessa galte. Ruutiin ilaal. Yuudii keessatti dhufte galte. Warra Yuudii immoo Faayisaatu keessaa dhalate. Faayisaa biyyaadhaaf alatti keessaa dhalate. Yesuustu keessaa dhalate. Sanyii warra guddaa. Sanyii warra Faayisaan keessaa dhalateetti dhuftee makamte. Argite murtoon keessi nyaata otoo hin taane inni baranaa si baasa. Beeka jedha murtoon kun na nyaata otoo hin taane na baasa jedha ofirratti raajaa. Nama meeqaaf akka ta'a hin beeku. Siin ta'u taanaan kun waan hin sii godhu hin qabu. Murtoon kee si nyaata otoo hin taane si baasa. Haalelooyaa. Murtoon kee si nyaata osoo hin taane si baasa. Faarfannaa tokko kana gidduutti isin affeera. Mata dureen irraan akkas isin tiraayidha. Liinkii achirra jiruunis yoo isinitti tole YouTube ko waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatina. Yaada yoo qabatan jira. Faarfannaa tokko isin affeeritan Waaqayyoon isin kadhaa namoota baay'ee keessan nan kadhaa. Waaqayyoon immoo isin gargaara. Faarfannaa isin beektan tokko isin affeeritan isin kadhadha. Haalelujaa. Ammanatti garuu isin share godhaa akka isin kadhu yoo feetan. Isin ammanatti dinqifadhaa Yesuus kana murtoon kun na baasa jecha ofirratti dinqifadhaa. Galfata sinyattu akka namaan jettu itti dhiisaa beddu nama daagatameef nama booddeetta fi si'i kan gaddu cubbuu jibbitaa cubbamaa jibbitu nama sinneeyyateef garaan keen jabaatu nama sitti boo'eef garaan keen jabaatu garaan keen jabaatu. Nama goota nama namni jaallatu nama goota nama fira jaallatu nama goota nama namni jaallatu nama goota nama fira jaallatu. Isa namni jedhee isa firri jedhee Isa ollancha miti 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 narratti garraawwatu Isa namni jedhee isa firri jedhee isa ollancha miti 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 narratti garraawwatu narratti raawwatu eenyatti naan jettee narratti raawwatu Innati dubbatte narratti raawwatu bara ijoollummaa koo innatti naan jette narratti raawwatu kaleessa dheengadda innatti naan jette narratti raawwatu. Kanan si weeddisu kuufedhuwaaf miti kanan si leellisu hojii harka keetii ilaaleetanii si weeddisu si leellisa hojii harka keetii ilaaleetanii si weeddisa si leellisa ajaa'ibsiifadhu lagootuma laaleetanii si ajaa'ibsiifadhu bineensota laaleetanii si ajaa'ibsiifadhu
كتاون لاليتني سجب سيفن عجائب كنكي عجائب عجائب كنكي عجائب عجائب كنكي عجائب يرو إلالي نمدبا يرو إلالي نمدبا يرو إلالي نمدبا يرو إلالي نمدبا وتدو أفلتي كرن سواد سو وفدو أفلتي كرن سلال سو وجير ككيتي لاليتني سواد سو سلال سو وجير ككيتي لاليتني سواد سو سلال سو تلاليتني سجايب سيفن دقوت ملاليتني سجايب سيفن نسو تلاليتني سجايب سيفن كتاون لاليتني سجايب سيفن عجائب كنكي عجائب عجائب كنكي عجائب عجائب كنكي عجائب يرو إلالي نمدبا يرو إلالي نمدبا يرو إلالي نمدبا يرو إلالي نمدبا عجائب كنكي عجائب عجائب كنكي عجائب عجائب كنكي عجائب يرو إلالي نمدبا يرو إلالي نمدبا يرو إلالي نمدبا يرو إلالي